خلاص نرايح خلاص اللي سيبت هاي ولا زي دبري متى أدا دبر أبو مير ناني دينقاد راب مت نابتي والبيغام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هركبوني خبجمتو يا رب تدخينا أكم جتن نجينا ربي بكويت إنجيل ترتي سمبرها قوي كارا نفار بوران نهردفون جبيتا نجنا نتي أجابني أبسط هني أنك قرمانجين ينتهي مهنو اتجرا أما كنو أسجيني قايتي بساس راجو نتي إرجع قلتي أسيتي نبساسه مجان لا في قلتي سروان ترجع أمن وسي قلتي ولين فورا جرو عرفنو أمنيتي فورا قلتي دعوتو ده خنجا هدوتي أبامني كنو إيش سادر ربيمنا هانجا قلتي نما فيديو تاني هذا تبان فانا بوثاني نهردفون أفير رخينا Akasiti salam alaikum sinjaja nagenya kaya baku majirta niti guys ni aga weja akas ya kumalion tana beitan gai mucha raju yon tanu dawale akas dawa nungo tam mal je aka basasati raju manan nuti fide hilwanu harka bazi sani arranda namo kamne jirra isini finna nuti akum isini janne gai afani ne dun haso nu jini sinagar si benedi demo isa kamne gawani ni sandala gefi simsimna bakaraju namma itigales ga dirkama nu fi mechura sanga video ma wajlalati amma duma video tinu fana turu isini jan arra machu ajaiba takatu no gara no tter game jira ani galte ega muchan kum basati raju hun qaba mechura muchan ki yafi sira jolle di ta sifu ram teun dinu akka asitti de chale tilala achura arra hono ga diga garte raju ergate garte demi raju ra qabne kuno arra ka qabna arra finne garte ga akka ta garte inni garte khaise jiru fi ni be khaychura be garte jolle geisani si akati taran dar isma garte manata ko gabbe demo chura jara demne akkasi qabne kuno arra tana be kana jirati Kuro garan tana war rajun dalaga jiru fi bikka rajun galus akayte abbabna ega kun qabame rajun qabame jaati khalas wali beha jalamura isamiti hara mana saati fi jollen saati akuno akuma garte wan marka jiranitti isinu bachimna alhamdulillah arqunu gammachu adda kayse raju gammachu adda kuno dira qabne jira dite kuno finnetu kuno singersu demna awa kun qabam number gafatto muja khara garte fatalum ma tru terge jura dawana gote ni tada kan jarade je jura muja khana wajin wal be khanture abo muja katile ma fi nay taje tinde isatile fuda ture garu hatau dachi senus akkan har kambane isamiti raju mechu nuti akka garte warabe se jinni arkete jura jinni logo warabe se garte dachi masar gaste ti waddo afan wala khana dachi kabete haau je jura guni yuse akasma baati waddo isa kasi terana tana khara garte raju bira garte be خرا شارة تقول دي مجرد كمنة كهته هنو كمنة هرجع أمنا هنو أمم ترفنتي أسيتو هنو خايسانو أسيسيناتي تكنات الزنجاتي راجو لكم أبى متو كلارا أكنة إني أبى متشون مدي راجو أبى متجر تيجو مدي راجو أبى متجر تيجو راجو أبى متجرا راجو أبى متجرا هنو راجو أكما كرتي وار راجو أبى متي بس أساسا إذا قدان نمني كرتي إذا كرتي دوران ديمي كرتي أودو إذا بلتو هنو أرانت إنه هركب ويا جرايتو أكما دوران كرتي نتي فيديو خياتي دمي مجام كون هالن ثاني نسينيتي يجورا بجاهي في أكيدتي خرلة بكين كوبا قبا متيجو نمني باسي سايتو وان قرتي قالتي أثر دابتي قاين هون وان سندرجة أهتي ربنا إذنيات هسيبنا هنگا قرتي إذا فينو تيندي أثر تيجي تقول جرا أما كنا في جرا تكلم ما إنه جرا هاي فيديو ده هايتو أرّا مچو أجائب قرتي قالت قرتي مچو أداتي أكيد جرا يجور هنو يرتيجر تيرو بساس تيجر دوران أكيد تيجور هيدا نبقى سوكاته هيدا هيدا كم بقى أنا هيدا ثاني وقويسا جرا رانتنا هنو راجو نكما أبى تقول تلا لا كم نيجر هنو هيدا خد هر إحنا هيدا خد أكيد أنا أصلا هرّا بالكوين قالا متى بيجي متى متى وسيجتا متى خلاص نرايح خلاص وسيجتا متى نرايح يلا سيجتا هاي تلت نما قبويتاي كمتين تانا رايح خلاص وسيجتا يبغى Sida أنا أتي إنه تي كاميرا دورما هنوغا أبغى سنغافة كيسودي بتا أبوت سايب بيجي من الرايح ريبورت كتير بتا سايبوم ما نسيتي دي سايبوم ما صار ريبورت كتير أنا كسر نقودي أنا قام تيجي تكتي نرايح كاي تلو رايح خلوه أو بتا ما نرايح هذا نرايح رايح سنتو نايدين إنه تسنين لما سم حرب كويس ما ولا ما أما كايلت كو أمالين بلسه وين وام بلزت سودا سيمنا نتمنى يسمع بتا كمتين تانا رايح خلاص بتا أكتاني
Kata gartee. Hayyee harkan irraa eegaa. Sirraan hin wata aji. Akkasaniiti innooti. Kunoga ni gartee akkuma gartan kanatti ashama harka fuudhee fayyamtoota keenya irraa gartee dubbii jettanii gartee irra deebi'ee gartee waan hunda akka nama raasatti isin tuqaa jirtuni. Kunoo kana gara dubbaan gaafattoonni nyaachitee. Deessa maaltu na galchabo? Heluu waan harkaa baate. Ati mee gaafattoo akkamitti raajuu si ergame? Dafii immoo ati gartee fuula hordoftoota kan jedhatti Raajuu fi miti kan hin argamu. Hayyee. Raajuu fi miti. Intala dubartiidha miidhu jiranii jechuudhaaf yaani quuqama saniitu isin bira na fichisiise malee yaani basaasummaa fi kana irraa quban qaban. Akkamitti? Isintu dubartii miidhu jiraadha. Quuqama yoo taate dhuftee hin gaafattu. Hin gaafattu. Mucaa kana wajjin naannee jeemta hundaraa ilaafa jechuudha. Angaruu hin beeku nama hin beekne hin fidinii jeeti isatti himaa ture jechuudha. Ati immoo bifti dhuftee intala kan jaaladhe. Sheekha dawaatti naa godhii waan keessa itti naa godhii jeteeti waan raajuu si afaan kaa'e moo dafime dafitee dafi malaan. Kanas yaa'ii biraatti nu jira. Kanas na dhaggeeffadhu. Ayime dafime. Sheekha yaani dubartiin tun akka miidhamne akka isin harkaa baatuuf yaanne fi malee dhalaan jaaladhe sin jirtu yaanis haala sanii yoo isin gadhiistan jechuudha kan inni yaada san yaanne. Maal gootaa diina keenya ni beekta raajuun diina keenya. Ammaanitti beeka diina keessanii. Saniifuu waan hin beekne maa daleete osoo sila akka nam tokkotti nu dawwaltee akkana namni isin maddii jirsu wanni isin daleetan tun gaarii mitii akkana osoo hin jattee nuti. Wani daleete bari wanta adda jibar. Aboo nani dhinqaati. Raap mee. Ati meeqa Ati naafatii wal beekaa mi Aboo waliin beeknu. Laap kun olaal akkuma gartan kana ta'e jechuudha miilli isaatii kana. Laal. Sirriitti Laal. jabeessi. Ne gartan jechuudha. Nuti warri gartee asiitii gaali miti. jechuu fati basaasa isaa asumaan Olaal. laallatu. Raajummaan alaala sabo. As ilaallatu isaas ergatee mi ammaa qarree ati deemu jirtu. Olaal akkuma ta'e miila taallee nyaggoreetii jira warra fayyadu. Nuti namni gartee miila lamaan deemu miti warri gartee miila afuriitu jechuudha. Sirraanii Maqaa keenya nu beekanii. yoo tanaate akkam jettee dhufte. Aboon Ati amma waliigalatti Mimma maaliif dalagu Dhagaa gurbaa waan inni wayi waan hin jiru. Dakka takka nama. wanni hin dalaguu dandeessu. Awwaan tana hunda quban hin qabaasan duro. Ati na beeyda. Eega quban qabaanne maaltu waan akkasii si yaachise. Dubartiin miidhamu jirti bakka dubartiin miidhamtutti ani numa irraa qabuu hin dadhabu. Basaastu nuti waan feete naan hin jenne. San akka nam tokkotti dhuftee nu wajjin haasottu. Dhuftee akka nama tokkootti isa kana wajjin haasa'e dunallee beeku. Isan beekaa isin beekaa isaanis dhufanii mana keessan jala jiran. Akkam sababa? Mana keessan jala walitti dhufnani. Duuba ati sababni torbaatee dawaan qabaati dawaa naa godhaa maxxii shoottee haala kan eenyu si afaan kaa'e raajuu jiraami. Kana walii galle nuti raafi raajuu fi mucaan saahiba isaatis walii galle kan. Walii galtan. Irra walii galleet yaada bareedaa yaada. Maallaqa si kanneen hin jedhamu dhimma akka biifteessee. Maallaqa achiin waan akkanaatis hin dalagu. Hayyee. Maallaqaaf hin dalagu. Hayyee maal dalagne? Maaliif dalee? Dubartummaa tanaaf quuqameeta kan hin dalagu. Akkamitti dubartii akkana miidhanii akka isaan itti natti himanitti as dubartii mana ol naqanii cafaqanii maal godhanii jaanii naa himan. Haadhaan qaba obboleettiin qaba. Dubartiin miidhamu jirti yoo waan fedhe ta'e ishii sana achii baate na gammachiisa. Sana irratti hin dalagee. Nuti akkanumatti badii malee dubartoota qabnaa nuti. Yaani dubartoonni hedduun dubartii yoo badii dalageewu akkas yaani akka isaan himan san akka isin goote. Nuti agruba akka isaan himan san goone maal goone? Hedduu maal godhanii asii walitti qabanii maal jaanii himan. Hayyee. Saniifuu. Raajuu si yoom kana? Isaan amma gama raajuu kan dhufee asii baatu gammaati raajuu simmaati raajuu qabdu hoo maali mee raajuudha maaliin jaantu egaa raajuu maaliin jaan amma narraa eegaan egaa hordoftoota keenya kabajamtoota har'aan tana kan ogaanoti wanni gartee isa kana akkamitti qabdanii yaadu gaafadha hordoftoota yoo na gaafattan isa kana maal nuun jee gaafattoo intala kaan jaaladhe sanii dawaatti naa gootanii ammoo nama biraa irra jaalatee jeeti sababa saniin dhufee jiru basaasummaadhaaf har'ammoo nuti isuma kana intala dhalaa qabsiifne biyyoota kaasii barbaada kootu jeen jechuudha biyyoon Nitiyo ini duraan ni beekaa ture. Nitiyoon garuu akka gartee isaatti wallee gaasii haarajee gartee magaalaa sana ati hara baadiyyaa qopheessa. Arra dhuftee si barbaadu jechuun hootu iyyee jechuudha. Hogguu inni gaa laf jechaa dhufu jechuudha. Akkasii qabamee kun arraan tana harka keenya jira. Raajuu gartee dheengaddaa si gartee isa inni basaasee fi intalasan dhufee haliwaanu jala baasa. Arra kun dhufee Kana raalaafis baati. Oo taa'e. Usiyat arra talaala dara. Raajuu dhufee sirraa laafisuuti. Raajuun beeka. Beeyna nu dhiyoon kan fiddeemi. Amma dafi waan gartee raajuun gartee. Isimmee bakka xiyya sana buusaa laala. Bakka xiyya. Ati ma hanqamte kana humna qabdaa inni fattaaltee gaafattoo dhuftee ati qabeenya keenya guddaa nuu qabaatee. Ati mataa keeti sheeka jaanii si dubbatu jira. Hayyee. Ati sheeka hayyee. Bakka xiyya sana buusi ilaali dubartiin takka akkana miidhamu jirti jaanii gisa siiman maaltu si dhagaa. An dubartiin barnamni gocha inni dalaguutu
isaan dalaganiitu isaan akkatti isaan miidhu jira. Dubaan Nuti lafaa kaanee nama gartee nagaa miidhuutu hin jiru nuti. Adawi nuti fakkeenyaaf amma daa'imni akka isa maddii jiru ni beekta. Ammaaltiin beeka isaanuu guyya sana argina. Isaanumaa guyya sana agartee. Ansi qofan beeka isa kanan hin beeka sheekan beektu dhugaa naafisii wal beekee. Immoo isaan beeynanuu wajji waa haasofteef telefoona naa ta'u bakka hundaa naa ta'u fadhu maallaqa siyaa kanneen ta'u garuu maallaquma si nyaachisanii si fidan. Yaa boo maallaqa waan akkanaan dalagu. Duuba maaleeyye wanni si daleessiise maali? Wanni na daleessise isinii himutti hin jira. Okay, mee aku menu himme. Dubartiin akkana ta'u garaan inumatti nan danda'u. Basaasummaa miti waan lubbuu xiyyaa hin baasan. Maaliif obboleettiin qaba haati xiyya dubartii. Akkasumaattis obboleettii qabda haadha. Yeroo si duuba dhageenyu gurbaan kun akka gartee waan maallaqa Nuti immoo osoo hin taane kan jechuun nama raajii wajji dalagu yeroo dheeraa wajji dalaganii turanii immoo jechuun kaameeraa duratti ol hin baane inni kun basaasumma dalagaa fi ati hariiroon ati raajii wajji qabdu mee hoggame. Hin qaban. Hariiroon takka hojii qabu. Leenyuma kana qabu jechuudha. Maallaqa maanaa kan saboo siimutti hin jira. Maallaqa hin kanne jechuudha. Maallaqa maaliin godha maallaqa naa eessaa naa kannan. Hajii hin kanne. Maallaqa faduu kaasu naa kannanii. Inni kun jechuun akka mini beektaa yaani akka riphee lolaa agartee akkasitti basaasummaadhaan riphee raajii dalagaa ture jaa. Akka ammaan tanan ati nan beekoo argametti. Immoo duraan isan beeka ture waan akkasii akka inni dalagu jiru immoo raajiin akka waan akkasii dalagu jiru. Hundi kasaayibaa isaa kun hin beeku jechuudha. Maaliif ennaa riphee lolaa tokko barra hanga takka hojii isaa qabatamaa irra geessee agartuutti beekuu wayii dandeessa. Naaf inni wajji jiraannaa immoo karaa biraa immoo akkasitti hariiroo hedduu san hojiin qaba jee deema. Hojii inni qabu immoo raajuu deemee bakka hunda bakka diina isaa maddii akka jechuun akkuma kan inni dhufee waa fuudhee akkasii deddeemu kan gartee raajuun diineetti qabaami akkasii bakka hunda deemee geessa. Aboo raajuun biran dalagoon. Amma fakkeenyaaf akkatti haasa'u immoo nama nagaa miskiinaa tokko. An hojiin qaba hojii namaatiin dalaga. Hojii namaatiin dalaga har'aa amma hojiirraa beetiin deemu jira. Ganama sa'a takkatti ka'ee dalaga jechuudha. Duubatti hojii xiyya malee waan akka kumaan qabu gista takkaan nama keessattuu gabbee deeman. Amma ati dhageessaa. Duuba akkana jaanii wanni gartee amma ati wilii waan akkana deebita moo lubbuu teetii fi gartee amma raajuu biqee inni jirutti nu geessu ta'a kaji ni beekta mana gartee mee ijoollee bitaa amma dhagee waan siin jiru jiran. Mana raajuu biqee jiru ni beekta mana inni bulu ni beekta. Kamu tika mudah dia kabur berubah yang mudah yang mudah kabur ini kamu kah dalam mereka itu beri dalam ini negara gure jadi wajib nam mereka itu gure mereka ini kalau sana ni hati bakal arah dia mah tulisan kerja sana mah nuge isu yo himo raju tu nak irat raju yo irat ada kau tu kuno kabel jirati saya bah kabel jirat kau pas jadi amma kau pas situ mana mati bapak saya sasa kayak gudi cikanati roket tak kamu saru ke biyan tani toko titi faya tu jiru isadi innoti ini cikanati lalat do curi ini saya bahasa asasi mesti bahasa maka bahasa sana ambasinan raju kau tu bah tiga malam ya tadi fire food mati kiba sebar si fire as fakkaata akka keetii fudhuuti hootu dhiira eeggadda hojii uffatan gartee nama gartee hojii deemaa uffatan kunoo nama gartee helwaan harkaa baas irra qabnee irra qabnaati. Aboona irraa laaffisi. Haayiboo sirraayin akka morma kana sirraa kutaa uummata. Ganasi jabeetiti. Akkasitti warri koomantiitii fi hordoftoonni isaatis warri raajuun dhiira. Ani abdii kunoo kana laal. Qabnee jira kunoo laal. Namatti dhiira gartee nama harkaa baase. Hootu baase raaju. Warri isin hordofu jiru kuni akkuma keessanii kanatti wanti yoo jiru. Nuti moo nuti bad dhiiraan nu hordofaa nuti bad dhiiraa bara bikka dhiirtii gartee teessuu teenya malee akkan raaju deemnee dhalaa fi ilmaan daa'ima guurreen beeknu nuti. Akkasumatti takka. Oyi dubaan waan daa'ima keessanii fi dhalaa teessan taguurtan jidduu maana neetan. Wanti neenuu moo wal qabdan nagee bara osoo hiriyaa siitu dhiyoon tan dhufee ifiin seene bara. Bas mana kana beeku kuyya qofa abbatiidhaan. Mana osoo ta'e mana beekullee duraan. Si beekee ati mana kanan naamu kan abbatiidha. Kana osoo ta'e gabbadiin tan osoo ta'e haati isaan qabdee mana nuufiti. Mana isaan takkaa namni hin beekne jiraatu jira. Isaan gaafite. Baasanii dhaala dubartii miidhamu jirtu rakkoo isaa baasuu deemanii haa baasanii. Habatani. Ganallee habatani. Dua amma ijoollee mucaa hijaa fi ijoollee jechuun isaa amma guddaan isaa gaira. Amma kana jechuun isaati yaani raajuun dhiira jechuun okay dhageessa amma sibiilima amma kana quuqamte
Dhugamtee baaftee dubartiin amma ciqqidhaan jiru dhalaa meeqa isa jira mucaa fayyaa wajjin. Duba isa fakkeenya baanis akka inni waan akkanaa dalagu jiru maalitti himta? Afaan namaan beektu gaa kunoo inni akkanaati nuti wanni kana dalagaa jiru waa gartee jaalanneeti siisa kana godhaa fi miti nama biraata kana godhaa miti waan inni dalagaa jirutu. Ati amma fakkeenya foggoo inni afaan akkasiin jiru waan dhugaata akkasii fakkaate waan nuti immoo dubartitti roorrisuu jiru. Ananiiroo si wajji qabdan waan isin wal godhu jirtan maalitti irraa. Waan beektu immoo wanni inni achi dalagu jiru immoo teenya tanaa oli. Isinumaatoomaan tanaasitti dubartii miidhu jira qofa. Isaan dhageessan gaa kabajamtoota hordoftoota keenya inni kun waan jechaa jiru dhageessanii angaruu gaa inni itti tolcheetuma yeroo san akkanaati namni kun nama gartee maqaa wanni qabatee achitti achi nama miidhaa jira dhalaa miidhaa jiraati je'eeti mucaan kun sababa kana itti naqee jira ammaallaqa illee immoo akka inni maallaqa kanneen ittiin quba qaba ammaallaqa fudhannee garuu maallaqa waan akkanaa moollaqa saamee ammaallaqa kanan dalenne raajuun garuu edaanuu nama kanaan seenee jechaa jira jechuudha eega raajuu kan nama kanaan seen fuutee akka ilmaan kee mucaa kee xiqqaa achi jira jechuudha mucaa itti lafee madarasaa jiru mucaa madarasaa dhabee jira dhalaa meeqaatu itti jira lafee taan quba qabdaa jechuudha harkaan dhufti sabni jira helawaatii baate. Sambaate. Baatee bire. Baatee na gammachiisa isiin boon. Achi dura si gammachiisami amma akkuma sun si gammachiisutti yoo jiruu ta'e barbaadde bakka raajuun jirutti deemtee. Mana isaan geessu tanu. Walii fira dhumma. Mana raajuun yoo ni beekta. Ni beekta. Akkasitti hordoftoota keenya warri koomantii jalattis waa arrabsaa jirtanii akkuma isaa kanatti osoo waan ta'an akkuma dhugatti ijoollee tan ta'e qabee harkaa qaba. Harkaa qabee mucaa kee guddaa ayyaan tan hunda quban qabu. Sitti nimne intan. Ammas ijoollee seef akkana godhu jira. Namni badii fi wayii maasi badii fi ni mubarnaa. Maal jettame? Ijoollee ta'e harkaa qaba. Harkaa qabu mucaa kee guddaa. Yoo xiqqaate nama shan turkee jedhan fayyadu. Ayyee ammana isaanii guyyuma san jechuudha. Guyyaa asitti hojii as fidee deema. Guyyaa san mana isaanii hojii dhaqeen ture. Garuu halkan illee guyyaan san halkan ta'e. Yaani yaadan garuu anumaaf gala mana isaanii isin hin galchiisu. Sanboota hin bahan mana jireenyaati mana gartee itti nama gurguruu san. Bakka gartee hoggoo isin yoo fuudhee deemu geessisan beeytami. Ani hin beeku akka ittiin bakka itti nama guuranii mana jireenyaati kana kana. Bara kamni beekta mana itti nama guursan. Isin deema kutan. Isin hiramu. Jamaanuudha. Manni gaa kanuma keessa tattaane raaboo afata akkuma keessan kana qaban. Hayyee. Seenne. Hoguchi jirtu nama hojii gartee nama. Nama nagarre. Ijoollee faan garree. Ijoollee takka nagarre. Hin garree jechuudha. Nagarre. Hin nagarree mi? Ahiwaa. Mana biraa qaba. Achi mana sana nu geessite jechuudha. Isaa isin hin garsiisa. Isas dubartiidha isin miidhu jiran jaayina fidan. Baatee dubartiin sanis. Hayyee. Amma ijoolleetti harkaa qabatteemi yoo kijjaqaa kijjibdu taate kijjibdee yoo dhugaa taates dhugaa. Dhibba turoo viidiyoo taa'ee jedhee milaali. Mana isin hin garsiisa sanboota immoo keessaa walaba waan kana hunda. Si baafna keessaa. Akkuma dhiyoon tan nutti dawwaltee raajii nuuf fiddisanitti har'as isaanitti dawwaltee dirqama mana isaanii geessu qabdi. Amma mana raajuudhaan nu geessita kana booda irraa mana sana irraa Puro akkana jaa ani garuu waan akkana dalaguun fedhu raajuun hoggunatti himu waan akkanatti himee hin jiru jechaa jira jechuudha. Dhalachi qixaata jeenyee na fidanii jeefudhaan jechuudha. Harkaatis na dhalaatu. Dhaabuta harkaas irraa hina. Akkasitti maantana fuuneeti haraa gartee raajuutti achi bilbilee fi isaa asii beeksifnaa